Mo ijoollee nabii arabaa isin jirtu namuma biyya arabaa kana dhufee ho'aa fi gubaansa biyya kanaa bareetu waan ijoolleen keenya biyya arabaa keessatti jirtu beeka. Nama mukayyafa qilleensa takka soon arganne akka nama baatiraa furnoo itti dalagan keessa seenee achi keessa oolutti birriin isiin achi keessaa fiddu dhiiga xuuxxee bar dhiiga gadi nayxee dayfa adii jedhan san ofirraa xuruurtee waan ijoolleen biyya arabaa fiddu rabbii fi jalatti dhiifne wallahi rabbii jalatti dhiifne rabbummaa isaanii haa herreegu wallahi. Qabeenyi halaalaa sadarkaa kan ulfaataa so haraama dalagu barbaade namni qabeenya haraamaa balballi banaa bakka hedduun carraan banaan hedduun jira. Garuu namni halaala ofii dalagachuuf harka namaa jalan qabadhu jechuuf waan ijoolleen keessattuu ijoolleen shamaraa hamma tokko mana keessa oolanii qilleensa hedduu isaanii rukutu hamma ta'e jechuudha. Harki guddaan dhiirri hojii manaatiin miti hojii alaati. Kana keessatti hojii aduu keessaa hojii dhakaa baatu mana ijaaruu simmintoo baxaa oolu wanni hagana ulfaatu biyya arabaa nama yeroo xayyaara yaabbattee xayyaara keessaa gabbuutu akka waan fuula si kabalanii kanas si dhahu qilleensi. Kana keessa taa'ee yeroo warri biyyaa isaan kumatummoo nama ajaa'iba ga'a. Yeroo warri biyyaa isaan kumatu nama ajaa'iba. Homaa nu godhaan jiranii homa tokko nuun goone jedhee biyya ta'a akka waan birrii namni biyyarraa asmaa biyyarraa haruu wahiitti itti fakkaatu. Yaa osoo dhuftanii argitanii guyyama tokko rabbi sin garsiisee dayfa adii jedhan san ofirraa xuruurtee waan ijoolleen biyya arabaa fiddu rabbii fi jalatti dhiifne wallahi rabbii jalatti dhiifne rabbummaa isaanii haa herreegu wallahi. Qabeenyi halaalaa sadarkaa kan ulfaataa